Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha. Muddee 6,2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan ga'e nu ta'aatii jalqaba irratti hanga footoo oduu. Dhaabbanni First mootummaan federaalaa gurra herreega baankilee irra kaa'ee ture hatattamaan akka kaasu gaafate. Kaaba Keeniyaatti sababa hongee mudate hordofuun kutaalee bulchiinsaa 5 keessatti labsiin yeroo muddamaa akka labsamu gaafatame. Mana murtii olaanaa dhimma mirga lammummaa Ameerikaa dhalootaan argachuu mormu ilaaluuf walii galee. Waraanni cimaan daangaa Paakistaanii fi Afgaanistaan jidduutti ka'e. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Gadaa Walaabuuti amma oduu bal'inaan. Dhaabbanni First mootummaan federaalaa gurra herreega baankilee irra kaa'ee ture hatattamaan akka kaasu gaafate. Dhaabbanni fandii maallaqa suphaa Tigraay First mootummaan federaalaa qajeelfama herreega baankii dhaabbilee isaa jala jiran maraa qoqqobbii irra kaa'ee ture hatattamaan akka kaasu gaafateera. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Dhaabbanni fandii maallaqa suphaa Tigraay First mootummaan federaalaa qajeelfama herreega baankii dhaabbilee isaa jala jiran maraa qoqqobbii irra kaa'ee ture hatattamaan akka kaasu gaafate. Tarkaanfiin kun dinagdee Tigraay duraanuu dadhabaa jiru kan malee miidhuu danda'a jechuun akeekkachiiseera. Boordiin Daayirektaroota dhaabbatichaa ibsa baaseen herreegni baankii dhaabbilee miseensa isaanii muddee 3 irraa jalqabee qajeelfama waliigalaan kennameen akka cufamu ajajamuu ibsanii. Dabalataanis tarkaanfiin kun qorannoo faayinaansii bal'aan osoo irratti hin gaggeeffamin akka raawwatames ibsaniiru. Boordichi hojii dhaabuun gocha seeraan alaa jechuun yoo balaaleffatu kanaanis tattaaffii waraana booda miidhamtoota deebisanii dhaabuu fi itti deemaa jiru daandii irraa maqsuu akka danda'u akeekkachiiseera. Tarkaanfiin kun miidhaa waraanni kun dhaqqabsiise irraa dandamachiisuu fi tattaaffii taasifamaa jiru kan miidhu jedha ibsichi. Tarkaanfiin dhaabbaticha irratti fudhatame kun hojjettoota dhaabbatichaa 10,000tti lakkaa'aman hojii irraa kan dhaabuu fi jeequmsa hawaasummaa fi dinagdee bal'aa uumuu akka malullee akeekeera. Aangawoonni mootummaas herreegni baankii kun osoo hin tursiisin akka banamanii fi dhaabbileen isaa marti hojii idilee isaanii duraanitti akka deebi'anis gaafataniiru. Dhaabbatichi hojiilee akka carraa hojii uumuu, alargii maddisiisuu, galii gibiraa fi dinagdee waliigalaa naannichaa keessatti ga'ee olaanaa akka qabus eereera. Bara 1996 kan hundeeffame dhaabbanni kun dhaabbilee oomisha ijaarsa albuudaa, qonnaa, huccuu fi qorichaa waliigalaan dhaabbilee 17 ta'anii fi utubaa dinagdee Tigraay jedhaman hooggana. Haa ta'u malee waraanni Tigraayitti gaggeeffame dhaabbata kana irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiiseera. Bitootessa 23 bara 2023 warshaaleen Effort 4 yeroo waraanaa guutummaatti barbadaa'u gabaafamee ture. Warshaaleen muraasni kanneen akka warshaa simintoo Masooboo waraana kana as hojii eegalanis baay'een isaanii garuu sababa faayinaansii fi garmalee barbadaaniif dandamatanii hojii eegaluu hin dandeenye. Komishiniin qorannoo duguggaa sanyii Tigraay dhiibbaa waraanni uggurrii fi goolabni seektaraa oomishaa fi jireenya hawaasichaa irratti geessise irratti qorannoo maxxanseen seektarri oomishaa hunda caalaa miidhamuu ifoomsee ture. Kisaaraatti fufiinsaan akka waliigalaatti mudate keessaa seektarri oomishaa 30.79 ta'a jedhamee ture. Kaaba Keeniyaatti sababa hongee mudate hordofuun kutaalee bulchiinsaa 5 keessatti labsii yeroo muddamaa akka labsamu gaafatame. Kaaba Keeniyaatti hongee mudachuu hordofee miseensonni paarlamaa kutaalee bulchiinsaa 5 mootummaan labsii yeroo hatattamaa akka labsu gaafataniiru. Dabalata isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Kaaba Keeniyaatti hongee mudachuu hordofee miseensonni paarlaamaa kutaalee bulchiinsaa 5 mootummaan labsii yeroo hatattamaa akka labsu gaafatanii. Rakkoo jijjiirama qilleensa gaafa Afrikaa keessatti mul'ataa jiru keessumaa kaaba Keeniyaa kutaalee uummanni horsiisee horiitiin beekamu kanneen akka Maandeeraa, Marsaabeet, Saawulee fi Garrisaa fa'aa keessatti hongee mudachuun horiin dhumuu hordofee miseensonni paarlaamaa kutaalee bulchiinsaa kun mootummaan labsii gargaarsa yeroo hatattamaa akka labsu gaafatanii. Obbo Ahmed Maalim Hassan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Baannisaa irraa filataman kan ta'an uummanni horsiisee bulaa kun kutaalee bulchiinsaa kanneen keessatti hongeen miidhamuu dubbatanii. Kanaaf uummanni hongee kana jalaa horii isaanii baraaruuf daangaa qaxxaamuranii gara Itoophiyaa fi biyyoota ollaa biraatti baqachuuf dirqamaniiru jedhan. Mootummaan garuu horsiisee bultoota iddoo isaanii irraa baqatan deebisuun gargaarsa namoomaa akka argatan gochuu qaba jechuunis gaafataniiru. Obbo Ahmed itti dabaluun wayita ammaa kaaba Keeniyaa keessatti jiraattonni waan nyaatanii fi bishaan qofa osoo hin taane marga horii dhabuun beeyladoonni isaanii jalaa dhumaa jiraachuu eeranii. Kanaaf barbaacha margaa fi bishaaniif jecha gara naannolee ollaatti baqachuuf dirqamaniiru jechuun himaniiru. Dabalanis mootummaan osoo hongee kana caalaa bal'atee miidhaa hin dhaqqabsiifne xiyyeeffannoo horsiisee bulaaf malutti kennuu qaba jechuun yaadachiisanii. Haaluma wal fakkaatuun miseensonni bakka bu'oota uummataa naannoowwan akka kaaba Maandeeraa, Waajjirii fi Marsaabeet dabalatee kaaba Keeniyaa hedduun wal duraa duubaan labsii yeroo hatattamaa akka labsamu gaafachuun akkasuma mootummaan rakkoo as deemaa jiru dursee xiyyeeffannoo gahaa kennuu dhabuu isaatiif qeeqanii jiru. Furmaata ammaa qofa osoo hin taane rakkoo kana hundee irraa furuuf tarsimoo yeroo dheeraa akka barbaachisus akeekanii.
wiirtuu ragaa haala qilleensaa IGAD ICPS walakkeessa sadaasa darbe akka raagetti kibba baha Itoophiyaa faa Keeniyaa fi kibba Somaaliyaatti jalqaba waqtii roobaa darbeerraa jalqabee haalli qilleensi ture kan asiin dura ture caalaa gogaadha jechuun akeekkachiiseera. Raagni waktawaan wiirtuu ragaa qilleensaa ICPS walakkeessa ji'a darbee baase kun ji'a sadaasa darbeerraa kaasee hanga majjii 2026 haalli qilleensa gaafa Afrikaa kan baramerraa carraan gogiinsaa mudachuu isaa olaanaa akka ta'uu malasu yaadachiiseera. Haaluma wal fakkaatuun waqtii ammaa kana godinaalee gammoojjii Oromiyaa kanneen akka Baalee Bahaa, Boorana lamaanii fi naannoowwan Sumaalee hedduu keessatti hanqinni roobaa mudachuun himamaa jira. Manni murtii olaanaa dhimma mirga lammummaa Ameerikaa dhalootaan argachuu mormuu ilaaluuf walii galee. Manni murtii olaanaa Ameerikaa dhimma daa'imman Ameerikaa keessatti dhalatan heera mootummaatiin mirga lammummaa qabaachuu fi dhiisuu ilaalchisee dhaga'uuf walii galeera. Bal'ina isaa akka ta'an ibsiniif dhiyeessina. We can now promptly file to proceed with numerous policies that have been wrongly enjoined on a nationwide basis. And some of the cases we're talking about would be ending birthright citizenship, which now comes to the fore. That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. This was, in fact, it was the same date, the exact same date, the end of the Civil War. It was meant for the babies of slaves, and it's so clean and so obvious. But this lets us go there and finally win that case because hundreds of thousands of people are pouring into our country under birthright citizenship, and it wasn't meant for that reason. Manni murtii olaanaa Ameerikaa dhimma daa'imman Ameerikaa keessatti dhalatan heera mootummaatiin mirga lammummaa qabaachuu fi dhiisuu ilaalchisee dhaga'uuf walii galee. Doonaald Tiraamp baatii amajjii keessa guyyaa jalqabaa aangoo pirezidaantii isaaniitiin mirga lammummaa dhalootaa maatii seeraan ala biyyattii keessa jiran irraa dhalataniif kennamuu akka dhaabbatuuf ajaja mallatteessanii. Haa ta'u malee tarkaanfiin sun manneen murtii gadii hedduudhaan dhaabsifamee ture. Falmii mana murtii olaanaa kanaafis ammatti guyyaan kan hin kaa'amne yoo ta'u murtii kennuufis ji'oota muraasanii fudhata. Manni murtichaa waan barbaade murteessuuf garuu tarkaanfii Doonaald Tiraamp godaantota irratti fudhataa jiranii fi lammii Ameerikaa ta'uu jechuun maal jechuu akka ta'e irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu mala. Gara waggoota 160 fooyya'insi seera Ameerikaa 14ffaan daa'imman dippilmaatotaa fi humnoota waraanaa biyya alaa irraa dhalatan malee namni USA keessatti dhalate kamiyyuu lammii Ameerikaa ta'uu kan jedhu kaa'ee ture. Ibsi fooyya'insa kana namoonni Ameerikaa keessatti dhalatan kanneen fedhii isaaniitiin lammii taanaan hundii fi kanneen aangoo isii jala jiran marri lammiilee Ameerikaati. Ajajni hojii raawwachiiftuu Doonaald Tiraamp garuu daa'imman namoota seeraan alaa USA keessa jiran yookiin viizaa yerootiif biyyattii keessa jiran irraa dhalataniif lammummaa dhoorguu barbaada. Kunis qaama tarkaanfii bal'aa bulchiinsa Tiraamp sirna immigireeshinii biyyattii haaromsuu fi kan isaan nageenya biyyaa fi hawaasaa irratti balaa guddaadha jedhan qolachuuf taasisaa jiraniiti. Bulchiinsi Tiraamp garuu keewwanni fooyya'insa 14ffaa kan aangoo isaa jalatti tumameedha jedhanii. Kana jechuunis fooyya'insi kun ijoollee namoota biyyattii keessa dhaabbataadhaan seeraan hin jiraanne irraa dhalatan kan adda baasudha jechuudha. Daareektarri seeraa biyyoolessaa gamtaa bilisummaa siviilii Ameerikaa kan ta'anii fi dhimma kana irratti himatamtoota bakka bu'an Siisiliyaa Waang CBS'tti akka himanitti pirezidaantiin kamiyyuu waadaa bu'uuraa fooyya'insa 14ffaa lammummaa ilaalchisee kaa'ee jijjiiruu hin danda'u jedhan. Waggoota 150 oliif namni dachee USA irratti dhalate hundi dhalootaan lammii ta'uun seeraa fi dudhaa biyyaalessaa kenna ture jedhan adde Waang. Itti dabaluudhaanis dhimmi kunis yeroo tokkoo fi dhumaaf mana murtii olaanaatiin murtii akka argatu hawwii guddaan eeggataa jirra jedhan. USA'n biyyoota gara 30 irra caalaan isaanii Ameerikaa keessatti nama daangaa isaanii keessatti dhalate kamiifuu lammummaa battalaa kanneen kennan keessaa tokko. Erga ajaja hojii raawwachiiftuu Doonaald Tiraamp irratti mormiin seeraa dhiyaateen booda abbootiin murtii mana murtii federaalaa hedduun heera mootummaa cabseera jechuun murteessanii. Waraanni cimaan daangaa Paakistaanii fi Afgaanistaan jidduutti ka'e. Waraanni daangaa haaraan lubbuu namaa galaafate Paakistaanii fi humnoota Taalibaan Afgaanistaan jidduutti kan uumame yoo ta'u gareen lamaanuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu lafaa cabsaniiru jechuun wal himatanii. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Jidduutti kan uumame yoo ta'u gareen lamaanuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu lafaa cabsaniiru jechuun wal himatanii. Jiraattonni magaalaa Afgaanistaan kan taate Ismiin Booldaa kan daangaa biyyoonni lamaan irratti gara kiiloomeetira 2574 qooddattuu halkan darbe baqataniiru. Maddi wal'aansa fayyaa magaalaa Kandaahar kan dhiyeennatti argamtu irraa paashtotitti akka himetti hospitaalli naannoo sanaa reeffa namoota 4 simatuun Paakistaan keessatti namoonni 3 miidhaan irra gaheera. Biyyoota darban keessatti lolli adda addaa biyyoota lamaan jidduutti irra deddeebiin kan ka'e yoo ta'u mootummaan Taalibaan Afgaanistaanis Paakistaan biyyattii keessatti haleellaa qilleensaa raawwachuu himateera. Gama lamaaniinuu halkan darbe walitti dhukaasuu isaanii mirkaneessanii lola sa'aatii 4f gaggeeffame kana jalqabuudhaan walii isaaniitti quba qabaniiru. Dubbimaan ministeera muummee Paakistaan Mosharraf Zaid Taalibaan dhukaasa dubbii barbaacha raawwateera jechuun himatanii.
Ibsichi fufuunis deebiin hatattamaa kan maluu fi cimaan humnoota hidhannoo keenyaan kennameera jedha. Paakistaan walabummaa daangaazii fi nageenya lammiilee keenyaa mirkaneessuuf dammaqinaa fi kutannoo guutuu qabdi jedha. Gama biraatiin ammoo dubbii himaan Taalibaan Paakistaan ammas haleellaa jalqabdeetti jechuun deebii kennuuf dirqamuu himani. Suuraaleen naannicha irraa argame akka agarsiisutti lammiileen Afgaanistaan hedduun miilaaf konkolaataadhaan dheessaa kan jiran yoo ta'u namoonni magaalota ollaa keessa jiranis lolli deebi'ee ka'e kun akka hin babal'anneef sodaachuudhaan dheessaa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatooma.